ol qaban gaaffii gaafatuuti. Xiqqaadhaa kaasees hamma jiraatuttis yeroo kamuu saayitii fincaanni qabee jedhetti qaamni isaanii waxxara yookaan inni ka'a jechuudha. Saayitii sanatti yoo wal quunnamtii saalaa godhe miidhaa gahuun geessisuu ni danda'a. Isee irrattis of irrattis waan jedhamu jira. Wanni sun hammam dhugaadha jechuu barbaadetani. Wanni kun gaaffii sheemii ta'us barumsadha. Barbaachisaadha jechuu barbaadetani. Waan kana utuu fe'an gootanii jechuu barbaade. Yeroo jettu caffeeni dhiirri gaafa fincaan isa qabu qaamni isaa ni furdataa. Yeroo sanatti talaa yoo raawwate utuu fincaan hin bahin. Igale? Hedduu galatoom asirratti qaamni dhiiraa tokko gaaffii caffeen kaasee akkan yaada biraas ni ibsullee na taasisee jechuudha. Qaamni dhiiraa uumamaatiin shiriinkiidha yookaan immoo furdintii waan isa kaasu yookaan akka guddatu kan taasisu dhiigadha jechuudha. Dhiigdi kun gaafa dhufee qaama dhiiraa guutu qaamni dhiiraa akka inni bal'atu taasisaa jechuudha. Akka inni furdatu taasisaa jechuudha. Hojjaa isaanii dabalaa saayizii isaanii bal'isaa jechuudha. So gaafa fincaan nama qabu kana yoo dhandhee seksii goone isheerratti side effectii qabaa nurratti side effectii qabaa jedhee gaafate. In this way karaa lamaan ilaalanii caaffii asirratti tokkoffaa fincaan gaafa yeroo hundumaa fedhiin foonii gaafa dhiira guutuu fincaan dhufuu ni mala. Fincaan sana otoo fincaayin qaama dubartii keessatti yoo wal quunnamtii saalaa gaggeessite accidentally control gochuu hin dandeessu taanaan gaafa spermiin dhiiraa dhufuu fincaan sana qabachuu hin dandeessu. Maaliifi walfaana intini release gootaa jechuudha. Spermii keessii fincaan keessii jechuudha. So inni kuni tokkoffaa fincaan qaama namaa keessaa bahu asiidikiidha. Asiidii qabaa jechuudha. Asiidiin suni qaama dubartii keessa yoo galee gaarii hin ta'u. Maaliifi dubartiin of keessaatii qaamni dubartootaa kuni neutral basicii gara basikiitti kan of keessaa qabu malee asiidikii miti jechuudha. Gaafa fincoonni keemmoo persentii pH jedhama kanneen beezii tokkoo fi asiidiitiin beeknu jechuudha. pH'n tokko 7 ol yoo ta'e beezikii jedhama. 7 gadi yoo ta'e asiidikii jedhama. 7 yoo ta'e niwutiraalii jedhama jechuudha. So asiidikii beezikiin gaafa walitti makamanii qaama dubartii sana keessatti dhukkubii barniillee uumuu ni danda'u jechuudha. Gaarii miti inni kun ispeeshaalii seeftii dubartootaaf illee gaarii miti jechuudha. Asirratti waan ta'u isinitti caaffeen gaaffii baay'ee bareedaa kanneen uummanni irraa baratan kan inni godheef jechuudha. Dhiironni keenyi gaafa dubartii bira ciistanii jechuudha. First of all persentiin 40 ol vaginal infection yookaan immoo walquunnamni vaginal infection inni jiru kaanseriin gadameessaa faallee ni jiru wanneen akka kanaa dubartiitti kan dabarsu persentiin 40 karaa dhiiraati. Akkamitti tokkoffaa gaafa fincaan isaanii ta'u qaama isaanii dhiqatiin walquunnamtii saalaa gaggeessu. Lammaffaan harka isaanii ta'u dhiqatiin walquunnamtii saalaa gaggeessu. Harka isaanii dhiqatanii bakkee oolanii dhufanii harka isaanii ta'u dhiqatiitiin qaama dubartootaa tuttuquu jechuudha. Inni kun qaamni keenya persentiin 99.9 baakteeriyaatiin keeverdii ta'eera jechuudha. 0.01 qaamni keenya baakteeriyaarraa firiidha jechuudha. Kanaaf yoo axxanii qaama fincootanii qaama keessan itoo dhiqatiin harka keessan itoo dhiqatiin walquunnamtii saalaa yoo gaggeessan vaginal infectionii cervical infectionii fiduu ni dandeessu jechuudha. Karaa dhiiraati. Dubartiin yeroo baay'ee gadameessaanii infectionii kan inni godhatu jechuudha. Please gaafa haadha manaa keessan yookaan girlfriend keessan bira ciistanii harka keessan dhiqadhaa. Qaama keessan miiccadhaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee kanneen dubartootatti infekshinii fidan kanneen walquunnamtii saalaarraa vaayiresii jenna malee rakkoo dubartootaatti jenna malee rakkoo karaa dhiiraatii jechuudha. Kanaaf make sure harki keessan dhiqachuu walquunnamtii saalaa ta'uun gaggeessin qaama keessan dhiqachuu walquunnamtii saalaa ta'uun gaggeessin jechuudha. Kanaaf caffeeni fincaa'ee isaan booda dhiqateetuyyuu dhaquu qaba. Sirriidha. Side effectii hedduu qaba shamarran jechuudha.
gaaffii bareedaa kaastee jechuudha. So rakkoo dhiirarratti ni fida otoo hin taane shamarrarratti ni fida inni kun. Galatoomi Caffee. All right, thank you. Baay'ee galatoomatis. Fayyaa ta'a. Okay. Gaaffii biraa jira? Dubbaduun nagamaa mi'anko sagalee. Atoomsaa dubbani. Waaqayyo guddaa isinaa eebbisee bifama. Gaaffii koo caalaa yaada lama kennuu barbaade. Yaadni kennuu barbaade maali? Namoonni at least jala teessan baay'een keessanii dhimmi kuni har'a jalqabame gaaffiidhuma duwwaa ta'e har'a warri akka gaaffiitti gaaffii muddaa jirtanii gara gaaffii kanaatti wanti fidee barnoota baratamedha. Kana riilii namni itteenshiinii qabaachuu qaba. Akkasumatti waanuma dhimmi kuni sensitive area ta'ee dargaggeessaaf dargaggeetti waanuma kana haasa'uu jaallatuuf gaaffii gootanii dhiyeessitu yoo ta'e baay'ee isaa hubachuu hin dandeessan. Maaliif gaaffii amma baay'een keessan gaafattanii doktariin gaafachaa jirtanii doktar Dabalaas hin gaafattan kuni kanaan dura paaster Dameen baay'ee isaa haasa'eera baay'ee deebiseera. In baabilikaalii baranneera kana bara. Baabilikaaliin qulqullummaa jedha durbummaa kee maalii kee miti amma. Qulqullummaa kan jedhu kabarii hunduma isaati. Qulqullummaatti gaa'ela dura wanti godhame hundumtuu gaa'elli iddoon ciisa gaa'elaa qulqullaa haa ta'u ni jedhu waan hundumaa goolabeera macaafa qulqulluu keessatti. Akkama Dr. Dabalaanii haifeen inni haasa'e kana keessumaa durbummaan qaama haphii caafii qaama dubartoota afaan Oromoo soori jecha kana jechuuf qinxirii dubartootaa irra jedhama afaan Oromoo keessumaa naxxalamee ba'aa dhufeera waan ta'eef. Yoon akkas jedhu dubbatamuun saalfii nutti fakkaata yeroo baay'ee baasee namoota dhimma akkasii irratti baay'ee baratan maatii koo keessaa nan qaba. Yeroo baay'ee kanaan dura waan haasa'u dhiisee fi Dr. Faammal Farittanii natti toleera irra dhufuun isaanii waan ta'eef. Kanaaf haifeen inni gosa sana bira gahuu keenya wanti nuti isaan barbaannee fi gaaffiisiin kanaan dura Dr. Damee gaaffii wangeelaatiin ala gaafattan sana deebisuu dhufan malee Dr. Gaaffii wangeelaa deebisuudhaaf hin dhufne kana nuu hubadhaa. Gaaffii wangeela irratti akka macaafa qulqulluutti gaa'ela tokko maaltu barbaachisaa jireenya gaa'elaa keessatti maal ta'uu qaba kan jennu torbee 8 namni kun sin barsiisa baranneera. Atleast anillee 8 yoo hirmaachuu baadhee akkaataa ta'utti baranneerra sagata. Namni miis kana yoo gootan gaaffii baay'een keessan gaafattanii akka deebiitti fudhachuu hin dandeessan. Maaliifan kana isinii kaasee amma doktarii kan inni jechaa jiru qaama dubartii keessa otoo hin galin dhiirri durbummaa dhabuu hin danda'u kan inni jedhe wangeela irratti qaama dubartii keessa gashitee gana durbummaa ishee gootee baatasa jedhu miti. Inni waa'ee baayoloojii sitti haasa'aa jira. Reyaalitii. Inni ogeessa saayinsiiti. Saayinsii irraa kan ka'e doktar Soori akkasumatti fakkaata waan ta'eef. Doktariin waa'ee saayinsii irratti xiyyeeffannoo isa barate beekumsa barnoota karaa saayinsii baayoloojikaalii laabtee irratti kan hojjetamu karaa saayinsii qorannoo saayinsiiti kan inni akka nuyi ibsuuf kan affeerames. Kanaaf yaada namoonni amma booddeellee gaaffii gaafattanii wangeela irraa fi baayoloojii irraa jettanii gaaffii dhiyeessina. Wangeela irraa wangeelli dhimma akkasii irratti maal jedha qulqullummaa irratti jala muraadha. Piroomooshinii gochuun hin danda'amu. Bakka. Isa achitti dhaabaatii cubadha. Isa gara biraatiin garuu isa har'a itti wal shawwadaa jirru sana. Isa har'a namni baay'een itti of wal miliksaa jiru sana itti wal galaafataa jiru sana irratti doktariin hubannaa ga'aa siif haa kennudha. Ati manaa kee ati nan fuudha jettee qophoofte kanaan dura waggaa 2 waggaa meeqa dura jireenya addaa jiraachaa turte gaafa dhufte si gowwoomsitee si miliksitee jireenya biraa keessatti akka ati bara keetti waan taane akkamitti baruu dandeessa. Yoommoo sitti himteyyuu fakkeenyaaf yeroo darbee asuma irratti dhageenya irra baay'ee isaa onlaayinii haasawaa ture waan ta'eef yeroo tokko. Durbummaa raawwatee dhuma bakka dhiiraan ala baduu hin danda'u jecha fa'aa jedhas gubbaarra dhagaan ture baasoo. Ela amma doktariin akka inni jedhe dhageessanii uumamummaan iyyuu dubartiin durbummaa malee dhalachuu dandeessu jirti.
Sinii galee haayifeeniin qaama isaanii sun qaawwaadhuma ta'ee kan uumamu. Dubbiseeranis baay'ee waan kana. Kanaaf dhimmoota akkasii akkatti asseefti goonee fudhachuu dandeenyu sana karaa baayoloojiiti. Lammaffaa immoo utuma haati manaa kee yookaan namni ati gaa'ilaaf qopheeffatte tokko durbummaasaa meebi ispoortiidhaan haa ta'u gosa ganaa nu ibsa doktara soorii achi hin fagaadhu waan ta'eef. Ganaa sana nu ibsu sana otoo hin dubbatini akkaataaf gosa isaatti badu sana bira otoo hin ga'in yoo waan goola bidee haasofnee xumurre sana duubatti deebinee karaa saayinsii sana akka barruufi. Kanaaf isa kanarratti namoonni amma booddas gaaffii gaafattanii karaa saayinsiiti. Maaliif gaaffii baay'ee gaafachuu dandeenya? Gaaffii hedduu qabna dhugaa dubbachuuf. Amma ta'u akka paastariin jedhu kana gaaffii kana duwwaa gaafadhu jettanii gaaffii nan gaafadhu amma sa'aatiin keenya dhumutti doktariin nan gaafadhu qaba waan ta'eef. Kanaaf gaaffii waanuma irratti barachuu qabnu waan irratti hubachuu qabnu hubannaan keenya sun garuu ittiin boru wal tarrabuuf ittiin boru waa jechuuf azalatti ittiin ani akkas jechuu keenya alaa faayidaa wantichaa barree hubannaa wal hubachiisuu dandeenya. Bor jireenya gaa'ilaaf jiruuf jireenya keenya keessatti yoo galle taateen akkasii yoo nu qunname akkamitti komproomaayis goonee jireenya itti fufuu dandeenya kan jedhu irratti barumsa gaa akka fudhannuu fi jedhetanii yaada kana kaasa. Wangeelaa fi baayoloojii amma kan baayoloojiiti kan doktariin haasaa jiru waan ta'eef isa kana yaada kana akkatti naa qabadda jedhetanii waaqa sana eebbisuu gara gaaffii dhumarree hun gaafadde naa wayya eebbifama yeroo dheeraa fixaan jira waan ta'eef. Eebbifamii atoomsaa eebbifametisi doktarii walakkaa keenya jiru Dooktar Ammayii Dabaleen jedha Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Irra adda waa'ee durbummaa dhiiraa gaaffii biraan qabda yoo ta'e gara gaaffii sadeffaatti darbina maaliif sa'aatiin keenyas deemaa jira sababa ta'eef gara torbee sattaanutti darbuunsaa waan oolu miti. Waa'ee durbummaa dhiiraa irratti gaaffiin qabda yoo ta'e nan darba. Gaaffii sadeffaa. Tole sagaleen koo dhaga'amaa paastar. Eeyyee. Okay. Ani kanan jechuu barbaade gaaffiileen qaban ture gaaffii kan koo namni kan biraa gaafateera waan ta'eedhaaf rakkoo hin qabu garuu warri dhiirri durbummaa hin qabu durbummaan dhiiraa hin beekamu jedhanii kana duras akka yaadatitti kaaseen ture waan sana har'a immoo doktoriin dhufanii waan sana naa mirkaneessuu isaaniitti baay'een gammade. Ani durbummaa koo gaafa nan dhabe beeka. Ani gaafa dhabe beeka eessatti akkan dhabe beekaa yoom akkan dhabe beekaa guyyaan dhabe akkam akkana godhe beekaa jechuudha. Kanaaf namni dhiirri durbummaa qabaachuusaa kanaan nan baree jechuudha. Kanaaf baganaa deebi'ee jechuudha. Baganaa deebi'e. Akkam akka nama godhummoo mallattoo isaa yeroo kan keenya doktorii jalaan fixu waan ta'eedhaaf galatoomaa jechuun barbaade. Eebbifamii dhugaa baay'ee barataa jirtu jedheen baay'ee abdii qaba. Baay'ee barataa jirtu jedhee kanaaf gara gaaffii sadeffaatti hin darba. Gara gaaffii sadeffaatti hin darba. Inni sadeffaanii akkas jedha. Walqunnamtii saalaa gaa'ela dura gochuun fayyaa namootaa irratti dhibee maalii yookaan rakkoo maalii fidaa? Kana sirriitti na hordofa. Maaliif sirriitti dooktarii hordofa? Maaliif dargaggoonni baay'een kiristiyaana dabalatee kan itti dhumaa jiran dhukkubaan taanaan maaliin taanaan kan itti dhumaa jiran? Fi keenya kana duwwaa dooktariin nu deebisee isattaan immoo torbeettaan nutti dabalfannaa dooktar itti raafufa. Hedduu galatoomna. Moostii gaaffii sadaffaan kun uummata keenyaatiif barnoota guddaa kenna jedheen abdadha jechuudha. Maaliif jennaanii walquunnamtii saalaa gaggeessuun rakkoo maalii fidaanii dhugaa yoo dubbannee ani tokkoffaa irratti wangeelas yoo ta'e ani mucaa itti guddadhe dubbisaallee guddadhe yoon ibbaa wangeela beekuu baadhellee jechuudha. Karaa kanaa tokko spiritualillee sirrii miti karaa wangeela irraa kana fayyee yaada baay'ee nu kaasedha. Atoomsaan hedduu galatoomii yaada bal'aa nu kaase ture. Waa'ee saayinsiitii fi fayyaa yogguu walquunnamsiin asirratti waa tokko adda baasisnii himuu barbaada jechuudha.
maalitii fi warreen saayinsii ta'an yeroo hundumaa saayinsii warreen hordofnu paatiroota biraa qabaachuun dirqama jechuudha. Maaliitiif nuyi waa'ee saayinsii beennaa isaa waa'ee wangeelaa beeku wal maddii qabneetu wal barsiisaa deemnaa jechuudha. Akka wal jiraan facaaneef jechuudha. Maaliif saayinsii wangeelaa olitti ta'ee too hin taane saayinsii ani yeroo hundumaayyuu kan hin abdadhu wangeelaa gadi. Akka uumaman namni kan uumedha saayinsiin. Garuu wangeeli nama kan uume too hin taane kan hunda keenya liidii nu godhu wangeeladha jechuudha. So wangeela jala teenyee hundi keenya waa'ee saayinsii dubbannaa achii boodammoo wangeelli immoo liidii nu godha jechuudha. Kanaaf akka nama liidii namni na godhu akka ana jirutti beekaatii yaada koofaa hordofaa jechuu barbaadeen. Maaliitii fi yeroo baay'ee konnaayiktiin godhiinaa wangeela faana maaliif ani wangeela jalatti liidii ta'a malee wangeelaan liidiin godhamite jechuudha. Yaada bareedaa kaastee atoomsaa hedduu galatoomii. Yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa gaggeessuun gaa'ela duraa rakkoo guddaa uuma. Rakkoo guddaa. Tokkoffaa namoonni keenya hin beekanii walqunnamtii saalaa gaggeessuun rakkoo malee akka fidu. Dhukkuboonni walqunnamtii saalaan daddarban dhukkuboota akkamiiti? Gaaffiin kun ka'uun isaanaaf hedduu na gammachiisa. Maaliif na gammachiisa isinitti fakkaate? Yeroo tokko wanta piraaktii yookaan qabatamaan naquun nama isinitti himaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee peeshentii keessa irratti nu hojjennaa. Peeshentii hedduu garaagaraa dhufaa. Namni tokko ofii isaayyuu walqunnamtii saalaa hin gaggeessu jedheetu jechuudha. Haadha manaa isaatiin girlfriendii qaba. Girlfriendiin isaa suni ani boyfriendii biraan qabaatii boyfriendii koo na bira hin jiru virginii koo siif hin kennu jettiini. Enna eeshi virginii kee siif hin kennu jedheetu virginii sirraa hin fudhadhu garuu walqunnamtii saalaa aanaal seeksii fi ooraal seeksii goonaa jedhee gaafata. Isinitti meeraa saayinsiin dubbadda waan ta'eef jechuudha. Aanaal seeksii jechuun wal fedhii karaa afaanii gochuu jechuudha. Ooraal seeksii jechuun aanaal seeksii jechuun immoo fedhii karaa hudduu jechuudha. Eeshi jettee erga virginii koo hin balleessineeti ookee jettee waadaa galtiifi jechuudha. Micaan achiin walqunnamtii saalaa gaggeessu kuni is like positive for HIV/AIDS qabaa jechuudha. Inni illee ofirratti illee beeku jechuudha. So walqunnamtiin HIV/AIDS kuni kan inni darbu karaamaa fedhii qunnamtii saalaa yookaan karaamaa normaal seksii qofaatti yaada namni jechuudha. Aanaal seksii yookaan walqunnamtiin karaa hudduutiitii fi karaa normaal seksii gaggeeffamu yoo kompeerii goone HIV/AIDS karaa kam hedduu daddarba wenne karaa aanaal seksii jechuudha. Walqunnamtii saalaa karaa hedduutiin hedduu daddarbaa jechuudha. Kanneen karaa vaajinaal caalaa jechuudha. Faayinaalii micaan dubartii suni HIV/AIDS qabaattee jechuudha. Ani walqunnamtii saalaa gaggeessee hin beekuutiin akkamitti HIV/AIDS qabaatattee gaafa gaafattu nama dhiira fana kun prootinoota jaallata jechuudha. Prootinii argannaan baakteeriyaan dafee warra jechuudha. Immediately multiply ta'a jechuudha. Spermiin dhiiraa kuni uumamaatiin maal of keessaa qabaa? Prootinii of keessaa qabaa jechuudha. Gaafa dhiirri kuni prootinii of keessaa qabaa jechuudha. Gaafa dhiirri qaamni dhiiraa kun prootinii spermiin dhiiraa jechuudha. Spermiin dhiiraa kuni qaama dubartii karaa hudduu yookaan karaa aanaal seksii yoo angala'ee prootinii qaama dubartii sanaatti naqaa jechuudha. Karaa hudduu sanaa jechuudha. Yeroo sana
baakteeriyoonni kuni naannoo baakteeriyaa flooraa kan jedhaman jiru maayikiroo kan jedhaman uumaman baakteeriyoonni qaama kee keessatti uumamanii jiran jiru jechuudha. Gaafa baakteeriyaan suni ispeermii dhiiraa sanaa argan naannoo aanaalitti gadi bahaniitu baakteeriyaa sana nyaachuu barbaadu jechuudha. Maaliif waan isaan hedduu jallataniif baakteeriyaa jechuudha barbaadu. Baakteeriyaan kuni baakteeriyaa kana nyaachuutiin baay'atu intinoonni kun baakteeriyoonni kun jechuudha aanaalii keessatti jechuudha. Yoo shamarran kun ispeermii dhiiraa argachuu baatte guyyaa guyyaatti baakteeriyaan kun maal godhu qaama dubartii sanaa nyaachuu eegalu jechuudha baakteeriyaa ispeermii yoo haban. Zeen maal jijjiiramu qaama dubartii nyaachuutiin aanaalii yookaan karaa hedduutti dhufanii ispeermii yoo haban qaama dubartii sana nyaachuutiin maal godhu infekshinii uumu jechuudha. Zeen maaltu uumamuu danda'a? Infectionoota gosa garaagaraa cervical infection, vaginal infection, infection hedduu uumama jechuudha kana jeesnitti himuu danda'u. Kanaatiif aanal seksii gochuun rakkoo guddaa qaba warra shamarraniitii fi otuma virginii baattan illee aanal seksii hin godhiina. Haadha manaa keessan yoo qabaattan illee aanal seksii hin godhiina. Sababii inni itti fidu hedduu guddaa waan ta'eetiif jechuudha. So cervical sex infection kan jedhamu namni na barreessa jira sirriidha. Waa'ee karaa garaa uumuu danda'a jechuudha. So karaa kanaas illee rakkoo guddaa fiduu ni danda'a jechuudha. Karaa biraa hepatitis yookaan hepatitis B kan jedhamu jira. Kunillee karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarbaa human papilloma virusii kan jedhamu wal quunnamtii saalaatiin darbaa. Kan biraa immoo herpes simple virusii ni jira, HIV virusii ni jira, kanneen biraallee hedduutu jiru jechuudha kanneen virusii kana darban. Chlamydia jechuun especially baakteeriyaan kuni wal quunnamtii saalaatiin kanneen daddarbu chlamydia jechuudha. Chlamydiyaan kuni yoo abbaan manaa keessanii dhukkuba chlamydiyaatiin qabamee jira dhiirri tokko dubartii bira yoo ciisee baakteeriyaan kun dhiirarraa gara dubbaatti darbaa jechuudha. So gaafa dhiirarraa gara dubbaatti darbee chlamydia baakteeriyaan kun maal uumaa? Tokkoffaa nimooniyaa illee uumuu danda'a. Nimooniyaa jechuun dhukkuba sombaa jechuudha. Kanneen biraa immoo sifilas kan jedhamu gonooriyaa gonookokas. Sifilas jechuun dugda namaa kanarratti kiraashii yookaan immoo raashii uumachuudha. Wanta akka ququnca'uu kana qaama dhiirarratti illee wanta ququnca'uu kan uumaa. Darbeellee cold sores kan jedhamu jechuun hidhii dhiiraa irratti yeroo baay'ee dhiirri tokko dubartii tokko yoo ilaaltan hidhii ishee kiraashiin yookaan wanti caccabe yookaan babbaqaqaa wayii jira taanaan dhiirarallee hidhiin akkas hidhii isaa irratti waan xozzeetu kormamuu fakkaateetu hidhii dubartii irratti jira jechuudha. Akkasumallee kormamuu fakkaatee hidhii dhiirarra jira jechuudha. Yeroo muraasa booda tureetu kiraashii ta'a yookaan hin caccaba jechuudha waan sun jechuudha. So aqxee gaafa kiisiingi gaafa godhe dhiirri tokko dubartii sana vaayirasiin suni hin darba dhiiratti jechuudha. Yookaan dhiirarraa dubartii darbaa jechuudha. So yeroo baay'ee namoota gaafa ilaaltanii hidhiin isaanii kun yookaan maddii isaanii kanarratti yookaan funyaan isaanii irratti wanta akka kormamuu fakkaatee dhiitee bahee yeroo muraasa booda immoo kiraashii ta'u yookaan caccabu bireekdaawunii ta'u kuni herpes vaayirasii cold sores ta'u. Karaa akkasiitti kan cold sores kun darbu jechuudha. Yookaan herpes simplex virus jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti namoota baay'ee miidhaa ture. Maani fantoo jedhama afaan Oromootiin biyya keessatti jechuudha. Qaama dhiiraa kan godhu ni beektu. Even like wanti kun qaamni dhiiraa ammarraa cittullee kan taasisu jechuudha. Inni kunillee karaa wal quunnamtii saalaa daddarbaa jechuudha. Damsatti illee rakkoo waan kun si qabamnaanii akka dandeenyeef illee taasisaa jechuudha. Rakkoo hedduutu jira. So wal quunnamtii saalaa gaa'ela dura gaggeessuun rakkoolee daangaa hin qabnetti nama saaxila. Daangaa hin qabu tokko lama jedhee himuu hin danda'u jechuudha. So wal quunnamtii saalaa keessa teessanii dubartoonni tokko ani amma heerumutti wal quunnamtii saalaa hin gaggeessu jettanii ofii keessan of qabdanii yoo teessan isin qoftiif furmaata ta'uu hin dandeessan jechuudha. Dhiirri kunillee isin of qabdanii teessaniitii fi dhiirri immoo okay isheen anaaf virginii qabaattee jirtiiti jedhee ofiisaa bakkee akka barbaade yoo deeme furmaata hin fiduu jechuudha.
abbaa manaa akkasii isin fakkaatu kana akkuma isin of eegdan kana inillee of eegee yoo hin teenye lamaan keessanuu riskii keessa jirtu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo kan inni barbaachisu karaa girlfriend yookaan haadha manaa qofaa osoo hin taane karaa abbaa manaallee akkasuma of eeggannoon hedduu barbaachisa jechuudha. Maaliitiif waan kun give and take dha jechuudha. Yeroo akkasiin jedhu yoo ati of hin eegne inni tokko ati of eegdee inni tokko of hin eegne furmaata hin fidu jechuudha. Faayidaa hin qabu. Hamma lamaan keessanitti iyyuu of hin eegnetti jechuudha. So kanaatiif ani waan recommendii godhatu irratti shamarran tokkootiitii fi dhiirri tokko otoo waliin fuudhin dura lamaan keessan wal quunnamtii saalaa gaggeessuun furmaata tokkoffaadha. Maaliif yoo jenne namoonni baay'een fedhiin foonii kuni waanuma nuteessini nutti fakkaata. Waan sana nama baay'ee deemanii dubartii baay'ee faana cicciisuun ogummaa yookaan beekumsa nutti fakkaata. Garuu wallaalummaadha. Maaliitiif gaafa yoomis dhagahama gaafa dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenyeetiin qabamtee yoo teesse gaabbii ofitti sitti dhufaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee anis waa tokko fakkiisitti himaa jechuudha. Hoostaalaan jedhuuti umriin isaa mucaa waggaa 22 umriin isaa waggaa 22dha. Hargansuu isa dadhabsiise shortin of breezii godhatee jechuudha. Hanqina hargansuutiin qabameetu hoostaala dhufee jechuudha. Hidaazinnoo HIV qabaachuu isaa hidaazinnoo PGP kan jedhamu jira. Nimoonaa saayistis nimooniyaa kan jedhamu kuba kanaa qabamuu isaa hin beeku. Waanuma hargansuu qaama isa mudateef hoostaala dhufee jechuudha. Mucaan kun hoostaala gaafa dhufu maal taate jennaanii hargansuun dhorkaa jedhee qaama isaa irraa raashiitu jira wanta ciccitaa qaama isaa irratti babba'ee jechuudha. Isaa booda teestii godhanii jechuudha. Gaafa teestii godhan mucaan kun maal qaba? Tokkoffaa sifilasii qaba jechuudha. Sifilasii. Lammaffaa HIV qaba jechuudha. Sadaffaa nimonosaayistis nimooniyaa qaba jechuudha. Dhukkuba meeqa qaba? Dhukkuba 3 jechuudha. Dhukkuba irraa umurii guutuu dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenye jechuudha. Umurii guutuu dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenye jiraachuu moo fedhii quunnamtii malee jiraachuu filachuuni kan keessanii jechuudha. Namoonni baay'een dhaloota ammaa kan balleesse fedhii foonii gaggeessuun akka beekumsaatti akka ogummaatti kan fudhatantu jiru jechuudha. Garuu dadhabina kee yookaan immoo waan sun faayidaa akka hin qabne gaafa yoomii bartaa gaafa walquunnamtii saalaa gaggeessite dhukkuboota umurii kee guutuu irraa fayyuu hin dandeenyeen gaafa qabamtetu sitti mul'ata jechuudha. So itoo kuniin ofiin dura maal gochuu qabdaa? Mataa kee yookaan haadha manaa kee protect gochuu qabda. Especially gaafa fuutanii jechuudha. Namni fuudhu tokko ijoollee ni horata, haadha manaa ni horata. Kanaatiif maal gochuu qabda? Namni ijoollee isaatiif kaayyoo qabu, namni maatii isaatiif kaayyoo qabu, walquunnamtii saalaa haadha manaa ofii alatti gaggeessuun maalidha? In danger jechuudha. So dhukkuboota garaagaraa hedduu dabarsuu hin danda'a. Hamma kana jedhee himuu hin danda'u. Ani ijoollee uummata Oromoo hundaatiif yookaan uummata Itoophiyaa addunyaa kana jiru hundaatiif kan hin dabarsu addunyaa yeroo ammaa kana badee jira jechuudha. Maaliif badee jira yoo jennu namoonni biyyoonni civilized ta'an kun yookaan developed ta'an kun fedhii quunnamtii yookaan babal'isuutiin kanneen akka viidiyoo dabarsuutiin porn seksii gaggeessu hedduu uummata developingii ta'an kana balleessaa jiru jechuudha. Yeroon akkas jiru isaan maaltu fayyadamu? Zeenoo mataa isaanii akkatti fayyadaman beeku, akkatti productive go'an beeku. Even namoota HIV qaban faana ciisanillee akkatti qabamuu hin dandeenye beeku isaan. Kan keenyi garuu waanuma kana ilaaleetu keessa galee of balleessee umurii isaa fixaa jechuudha. So kanneen akkanaallee of eeggadha. Baay'ee waa'ee fayyaa irratti karaa Paaster Damee karaa biraa yeroo biraallee hedduutiin isin barsiisuuf fedhiidha. Dr. Bashaan Faaladana jiru hedduu galatoomaa. Yoo gaaffii hin qabdan ta'e asirratti gaaffii keessan kanaatiif deebiin koo kanuma jechuu barbaadeen. Dr. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Isa maarratti gaaffii qabdoo ta'e sa'aatiin keenya sa'aatii 4 ta'eera. Yoo fedha keessaniin yoo ta'e daqiiqaa 30 dabalannaa
Daqiiqaa 30 dabnee gaaffii isa marratti. Akka sagalee waaqayyoo irratti gaa'ela dura wal qunnamtii saalaa gochuun sagaagala yookaan sagaagaluudha ejjuudha. Akkuma kanaan dura barataa dhufne jechaadha. Akka fayyaatti immoo dhukkuba maalii nama qabsiisa? Sila dooktarii waa tokko kaasaniiru. Nam tokko gootummaa godhee durba shanirraa